Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoonni Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Finfinnee Maltiimiidiyaan sagantaa isaa mata duree fakkeenyummaa gaarii jedhuun seenaa saayintistii tokkoo qabatee isiniif dhiyaatee jira. Hanga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Hayyoonniif qorattoonni saayinsii bebbeekamoo pilaaneeta keenyaa waa'ee dhimmoota qaawwan callabboo humna harkisaa fi koosmooloojii hubachuudhaaf qoodiif ga'een Isteefan Hooking baay'ee guddaadha jedhu. Bara 1960moota keessa Isteefan Hooking qorannaa isaa waa'ee yaadrimeewwan qeenxummaatiin yookaan Theory of Singularitytiin kan eegale yoo ta'u, boodas xiyyeeffannaa isaa gara callabboowwaniitti deebifachuun callabboowwan irratti qorannaa geggeessuu irratti fuulleffate. Qorannaa geggeesseetiinis callabboowwan intiroopii akka qaban hubate. Kanarraas kan ka'e callabboowwan annisaa ho'aa hangi isaa muraasa ta'e kan qaban ta'uu isaanii ifoomsuus danda'e. Argannaa qorannoo isaa kanaanis callabboowwan xiyya ho'aa kan gallakkisan ta'uu ibseeti jira saayintistiin kun. Kunis yeroo ammaa xiyya Isteefan Hooking jedhameeti kan inni waamamu. Kana malees Isteefan Hooking hubannaaf beekumsa guddaa gama damee koosmooloojiitiin qabuu fi callabboowwan irratti qorannoowwan geggeesseetiinis qorattoota dameewwan kanneen irratti qorannoo geggeessan keessaa qorataa maqaan isaa sadarkaa duraa irratti eeramudha. Bu'aaf argannaan qorannoowwan isaas qorattoota dameewwan kanneen irratti qorannoo geggeessaniitiifis karra saaqaa ta'uu danda'eeti jira. Dhibee isa mudateen ogeeyyiin fayyaa carraa lubbuun jiraachuu waggoota 2 qofaa qabda kan ittiin jedhan ta'ullee saayintistiin kun garuu waggoota 55tiif addunyaa kanarra lubbuun jiraachuu danda'eera. Hayyuun saayinsii kun gama damee barnoota fiiziksii fi koosmooloojiitiin hojiiwwan bu'a qabeeyyii ta'an hedduu kan hojjetedha. Gama damee saayinsiitiin qorannoowwan hedduu geggeessuu isaatiin cinattis kitaabolee garaagaraas barreessuun uummata gola addunyaa kanaa mara keessa jiran akka qaqqabu godheeti jira. Kitaabota maxxansiiseetiinis waa'ee callabboo, humna harkisaa, koosmooloojii fi waa'ee bakkaaf yeroo akkasumas dameewwan saayinsii uumamaa kanneen kanaa waliin walitti hidhata qaban biroo irratti beekumsiif hubannaa dhalli namaa duraan qabu akka fooyya'u taasisuudhaan qooda olaanaa baateeti jira. Hayyuun damee barnoota fiiziksii, koosmooloojii, herregaa fi saayintistiin waa'ee uumamaaf jijjiirama adeemsa suutaa akkasumas callabboowwanii beekamaa ta'e kun hojii hojjeteenis kallattiif hubannaa dhalli namaa akkaataa uumamaaf jijjiirama suutaa hawaa keessatti mul'atanii irratti qabu sadarkaa guddaatti ol butuu akka inni danda'ee fi saayintistii addunyaa kanaaf gumaacha guddaa gumaache ta'uu isaas hundatu dhugaa ba'aaf. Egaan namni kun maqaan isaa guutuun Isteefan Wiiliyaam Hooking jedhama. Akkasumas badhaasaaf kabajaa isaaf gumaachame waliin ennaa waamamus Isteefan Wiiliyaam Hooking CHCBE FRS FRSA jedhameeti kan inni waamamu. Isteefan Wiiliyaam Hooking abbaa isaa Frank Hookingii fi haadha isaa Isoobel Wooker irraa amajjii 8 bara 1942tti magaalaa Oxford Ingilizitti dhalatee achuma biyya Ingiliz magaalaa Seent Albaan jedhamtutti guddate. Guyyaan dhaloota saayintistii Finfinnee Maltiimiidiyaan sagantaa isaa kanaan seenaa isaa qopheessee isiniif dhiyeessu kana guyyaa gaafa Galiiliyoo Galiilii itti du'e ta'uun isaa hojii inni gama saayinsiitiin hojjeteef bu'uura guddaa akka ta'eef illee ni himama. Galiiliyoo Galiiliin saayintistii beekamaa lammii Xaaliyaanii yoo ta'u, lafti aduurra kan naannoftu ta'uu ishee waggoota 370 dura qoratee dhugaa ta'uu kan mirkaneessee fi ogeessaaf hayyuu teleskooppii uumuu danda'edha. Isteefan Hooking ijoollee 4 Firankii fi Isoobel Hooking godhatan keessaa isa hangafaati. Haati isaa lammii Iskootilaand yoo taatu bara lakkoofsi shamarran yuunivarsiitii seenanii baratanii baay'ee muraasa ta'etti jechuunis bara 1930 yuunivarsiitii Oxford seentee barachuu dandeesseetti. Haati saayintistii kanaa hayyuu filosoofii, siyaasaa fi ikoonomiksiiti. Abbaan isaa maatii qotee bulaa fi harka qalleeyyii magaalaa Yoorkishaar jedhamtu keessa jiraatan irraa kan dhalate yoo ta'u, bara 1950tti wiirtuu qorannoo fayyaa biyyoolessa Ingiliz keessatti hoogganaa gola paarastooloojii ta'ee hojjeteera. Haa ta'u malee Isteefan Hooking kan dhalate lola addunyaa lammaffaa waliin wal qabatee haalli siyaasa biyya Ingiliz keessa ture yeroo gaarii hin turretti waan ta'eef maatii isaa yeroo sanatti isa guddisuudhaaf maallaqa gahaa ta'e hin qabneetiif dhalachuun isaa kan isaan gammachiise akka hin turrellee in himama. Saayintistiin kun maatii baratan irraa kan dhalate yoo ta'u barnoota saayinsii fi qorannaa hawaatiif fedhaaf jaalala guddaa kan qabu ta'uu isaa
calaqqisiisuu kan eegale umurii ijoollummaa isaatii jalqabee akka ta'e barreeffamooti seenaa isaa irratti barreeffaman ni ibsu. Fedhiin isaa kunillee haadha isaatiif ifaa turee jedhu barreessitoonni seenaa hayyicha kanaa barreessan tokko tokko. Sababi isaas Stephen Hawking umurii daa'imummaa isaa irraa eegalee galgala haadha isaa waliin urjii samii keessaa kan daawwataa ture ta'uu isaati. Yeroo daawwatanittis miira addaan guutamee urjiiwwan kan daawwatu akka ture, haalli uumama urjiiwwanis daran kan isa ajaa'ibuu fi isa booji'u akka turellee ni dubbatama. Dhimma kana ilaalchisuudhaanis haati isaa gaaffii isheef dhiyaate hoggaa deebistutti waa'een uumama urjiiwwanii daran kan isa hawwatu akka tures argeera jechuun haala taatee sana kan yaadattu ta'uu ishee ifoomsitee jirti. Hawking yeroo jalqabaatiif barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa mana barnootaa Raadleet jedhamu seenuun kan barate yoo ta'u, bara 1952tti ammoo mana barnootaa Seent Albaans jedhamu seenuudhaan barachuu danda'eera. Stephen Hawking barnoota idileetiin qaroo akka ta'e kan beekamu ta'us barataa dandeettii adda ta'e qabu akka inni hin turretu himama. Yeroo ta'e tokkottis qabxii kutaa keessatti galmeessiseetiinis barattoota isaa waliin kutaa tokko keessatti baratan keessaa barataa tartiiba dhumaatii olitti sadarkaa sadaffaa irratti argamu turee jedhu kanneen seenaa isaa barreessan. Haa ta'u malee inni yeroo sanatti barnoota idilee kennamuu irratti xiyyeeffachuutiin olitti dhimmoota mana barnootaatiin ala jiran jechuunis xabiisa irratti daran akka xiyyeeffachaa ture barreeffamooti seenaa isaa himan in ibsu. Maatiin isaa maatii barnootaaf xiyyeeffannaa addaa fi gatii guddaa kan kennan kan turan yoo ta'u, kanarraas kan ka'e abbaan isaa akka inni mana barnootaa yeroo sanatti baay'ee beekamaa ta'e Westminster jedhamu seenee baratuuf barbaadee ture. Mana barnootaa kanatti ilmaan barsiifachuun garuu maallaqa guddaa barbaadas ture. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sanatti manni barnootaa Westminster barattootaaf qormaata seensaa kennee dorgomsiisuudhaan barattoota qabxii olaanaa galmeessisaniitiif carraa barnoota kaffaltii irraa bilisaa yookaan iskoolaarshiippii in kenna ture. Hawkingis qormaata seensaa carraa barnoota kaffaltii irraa bilisaa kana qoramuutiif galmaa'ees ture. Haa ta'u malee yeroo sanatti daa'ima umurii 13 kan ture Stephen Hawking guyyaa gaafa qormaan dorgommii seensa mana barnoota Westminster ittiin seenanii ba'etti waan dhukkubsateef qormaata seensaa sana osoo hin qoramin hafe. Maatiin isaa deeggarsa carraa tolaatiin yookaan iskoolaarshiippiitiin yoo ta'e malee maallaqa mana barnootaa Westminster kaffalanii achitti isa barsiisuu waan hin dandeenyeef Stephen Hawking manuma barnootaa Seent Albaansitti hafuun barnoota isaa itti fufe. Mana barnootaa kana keessatti hafuun isaas Hawking hiriyoota isaa waliin hariiroo gaarii akka uummatu isa gargaaruu isaatiin olittis hiriyoota isaa waliin ta'uudhaan wantoota akka dooniif xayyaarota moodelaan hojjechuu danda'eera. Bara 1958 irraa eegalee tumsaaf gargaarsa gama barsiisaa Diikiraan Taayitaan jedhaman kan barnoota herregaa isaan barsiisaa turaniitiin isaaniif taasifameetiin Hawkingiif hiriyooti isaa qaamota meeshaalee tajaajilarra oolan irraa koompitara hojjechuu danda'aniiru. Stephen Hawking mana barnootaa keessatti maqaa Einstein jedhamuun waamamaa ture. Maqaa saayintistii beekamaa ta'e kanaatiin haa waamamu iyyuu malee barnoota isaatiin baay'ee milkaa'aa hin turre jedhu kanneen seenaa isaa barreessan. Sababi isaas jetti barreessitoota seenaa isaa barreessan keessaa tokko kan taate Keetii Fargusan. Sababi isaas Hawking nama wantoota garaa garaa tuttuquu jaallatuu fi barataa gosa barnootaa barachuu barbaadu qofa baratu ture jechuudhaan kitaaba ishee mata duree Stephen Hawking Unfettered Mind yookaan gara afaan Oromootti yoo hiiknu Stephen Hawking sammuu hin daangeffamne jedhu kan bara 2012 maxxansame keessatti. Yeroo booda garuu Stephen Hawking gosoota barnoota saayinsii keessumaa gama gosa barnoota herregaatiin dandeettiif ga'umsa ajaa'ibsiisaa ta'e mul'isuu akka eegale in himama. Hawking gosa barnoota herregaatiin ga'umsaaf dandeettii addaa mul'isuu kan danda'e beekumsa hubannaa fi dandeettii barsiisaan Diikiraan Taayitaa jedhaman barsiisaa barnoota herregaa isaan barsiisaa turan gosa barnoota herregaatiin qabaniin booji'amuu isaatiin jedhu maddeen waa'ee seenaa isaa dubbatan. Kanumarraa ka'uudhaanis Stephen Hawking yuunivarsiitii seenee barnoota herregaa qo'achuudhaaf murteessee jedhu maddeen waa'ee seenaa saayintistii kanaarraa waabeffanne kunneen. Diikiraan Taayitaan barsiisota herregaa bebbeekamoo dhaloota bara sanaa keessaa tokko kan ta'ee fi barattooti hedduunis barnoota herregaa akka jaallatan gochuudhaan barsiisaa dhalootaaf fakkeenya gaarii ta'uudhaan faana buutota hedduu horachuu danda'e ture ta'uun isaa ni himama. Maarreen Stephen Hawking yuunivarsiitii seenee barnoota herregaa qo'achuudhaaf fedhaaf kaayyoo haa qabaatu iyyuu malee
Abbaan isaa Frank Steven garuu ilmi isaa barnoota fayyaa akka qo'atuuf fedha olaanaa ta'e qaba ture. Kanarraas kan ka'e akka Hawking gola barnoota fayyaa seenuudhaan barnoota ogummaa fayyaa baratuuf illee isa gorsa ture. Sababni isaas yeroo sanatti barattooti gosa barnoota herregaa qo'atanii yuunivarsiitii irraa eebbifaman carraan hojii argachuu isaanii baay'ee dhiphaa waan tureefidha. Kanaaf abbaan isaa Hawking qormaata seensa yuunivarsiitii kan bara 1959 kennamu qoramee yuunivarsiitii Oxford kan ofii isaatii duraan itti barate seenuudhaaf akka inni yaaluu qabu kan isa gorse yoo ta'u, qindeessaan mana barnootaa Seent Albaans ammoo gama isaaniitiin Hawking qormaata seensa yuunivarsiitii kan bara 1959 kennamu fudhachuudhaaf umuriin isaa hin geenye jedhanii waan yaadaniif akka inni qormaata seensa yuunivarsiitii bara itti aanu fudhatuuf isa gorsanillee Stephen Hawking gurraandhala bara 1959tti qormaata seensa yuunivarsiitii qoramuun qabxii seensa yuunivarsiitii galmeessisuudhaan milkaa'uu danda'e. Egaan Hawking qormaata seensa yuunivarsiitii bara 1959tti kenname qorame milkaa'uudhaan baruma kana umurii 17 isaatti kolleejjii yuunivarsiitii Oxforditti argamu seenuudhaan barnoota hordofuu eegale. Haa ta'u malee turtiin Hawking jireenya yuunivarsiitii waggoota duraatiin dabarse walxaxaa akka turetu himama. Haala jireenya isaa yuunivarsiitii keessaa kanas ilaalchisuudhaan Katie Ferguson kitaaba ishee mata duree Stephen Hawking His Life and Work jedhu keessatti waa'ee seenaa hayyuu kanaa innaa ibsitutti ji'ooti 18 jalqabaa yuunivarsiitii keessatti Hawking dabarse nuffisiisaa akka ta'ee fi innis qofeessa ture jetti. Katie Ferguson barreeffama ishee itti fufuudhaanis barnooti idilee yuunivarsiiticha keessatti kennamu garuu haala nama ajaa'ibsiisuutiin isaaf baay'ee salphaa ture jechuudhaan ibsiteetti. Yuunivarsiitii Oxforditti barsiisaan isaa gosa barnoota fiiziksii isa barsiisan Robert Barmaan waa'ee seenaa jireenya Hawking yuunivarsiitii keessaa ilaalchisuudhaan innaa dubbatanitti Hawking wanta tokko gochuu yookaan raawwachuu akka danda'u beekumti qofti isaaf barbaachisaaf gahaa ture. Kanaafis namoonni kaan akkamitti akka hojjetan yookaan raawwatan osoo hin argin inni gochuu yookaan raawwachuu ni danda'a ture jechuudhaan Hawking nama waan raawwachuu yaadeef barbaade kamiyyuu raawwachuu danda'u ta'uu isaa ragaa ba'aniiti jiru. Kun kanumaan osoo jirus Hawking amala jireenya qofummaa isaa adeemsa keessa furuu akka danda'ellee barsiisaa Barmaan ni himu. Barsiisaa Barmaan akka jedhanitti Hawking turtii isaa yuunivarsiitii waggaa 2ffaa fi 3ffaa irratti jijjiirama mul'isuu danda'eera jedhu. Jijjiirami Barmaan mul'ateera jedhan kunis Stephen Hawking jireenya qofummaa isa hawwisee ture ofirraa mulquudhaan barattoota waliin hariiroof walitti dhufeenya uumuudhaaf yaaliif tattaaffii taasisuu eegaluu isaati. Yaalii isaa kanaanis Hawking miseensa garee dooniin bishaanirra gulufanitti makamuu isaatiin olittis gareen inni keessa jiru wal dorgommii taasifaman irratti haala ajaa'ibsiisaa ta'eetiin akka injifatuuf shoorri isaa guddaa ta'uu isaati jedhu. Barattoota yuunivarsiitii Oxford keessatti Stephen Hawking waliin baratan hedduun isaanii umuriidhaan kan isa caalanii fi gariin isaanii loltuu waraanaa ta'uudhaan tajaajila dirqama lammummaa kan kennan turan. Stephen Hawking turtii waggoota 3 yuunivarsiitii Oxford keessa turetti sa'aatii 1000 ol ta'u qo'achuun isaa ni himama. Yeroo sanatti yuunivarsiitii Oxford keessatti qormaati daran murteessaa ta'e qormaata xumuraa yookaan faayinaal egzaamination kan waggaa 3ffaatti kennamu yoo ta'u araadi yookaan barsiifati qo'annaa ajaa'ibsiisaa ta'e kunis Stephen Hawking qormaata isaa xumuraarra taa'ee fudhachuudhaaf rakkoo isatti akka ta'e illee maddeen seenaa isaa irratti barreeffaman ni ifoomsu. Kanarraa kan ka'e Hawking gaaffilee qormaata fiiziksii beekumsa bu'uuraa gaafatan dhiisuun kanneen tiyoorii ta'an qofa deebisuudhaaf murteessee jedhu barreeffamooti seenaa nama hayyuu saayinsii ta'e kanaa irratti barreeffaman kunneen. Barnooti digirii jalqabaa kun wixinee isaa gara yuunivarsiitii Kaambiriij seenuudhaan digirii lammaffaatiin gosa barnoota koosmooloojii fudhachuudhaaf karoorfatee tureef haal durees ture. Barreeffamooti seenaa isaa irratti barreeffaman tokko tokko akka jedhanitti Stephen Hawking halkan gaafa qormaata qoramuuf jedhee sana daran dhiphatee waan tureef hirriba gaatee hin rafne ture jedhu. Haa ta'u malee Hawking gaaffilee tiyoorii ta'an qofa hojjeteenis qabxiin qormaata xumuraa kan qormaata barreeffamaa isaas qabxii daangaa sadarkaa badhaafamaa 1ffaa fi 2ffaa gidduu jiru waan ta'eef sadarkaa isa kam argachuu akka inni qabu adda baafachuudhaaf yookaan murteessuudhaaf barsiisoti isaa qormaataaf gaaffii isa qoruun murteessaaf barbaachisaa ta'uu waan amananiif
qormaata af-gaaffiitiin isa qoruuf murteessan. Steven Hawking namoonni waan akka ani barataa dadhabaa fi rakkisaa ta'etti ani ilaalu jedhee kan yaadu ta'uun isaa daran isa yaaddessaa ture jedhu kanneen dhiyeenyaan isa beekan. Kanaafuu koreen qormaata af-gaaffii isaaf dhiyeessus gara fuula duraatti karoora akkamii akka inni qabu innaa isa gaafatutti Steven Hawkingis yoo sadarkaa tokkoffaan anaaf laatame yookaan kenname gara yuunivarsiitii Kaambiriijiin deema. Sadarkaa lamaffaa argadhee jennaan ammoo asuma yuunivarsiitii Oksfordiin tura. Kanaafuu isa jalqabaa naa laattu jedheen eegaa jedhe. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan qabxii miseensonni koree sanaa isaaf kennanis qabxii inni tilmaameetiin olitti ture. Waa'ee qormaata af-gaaffii Steven Hawking koree sana waliin geggeessa ilaalchisuudhaanis barsiisaa isaa kan ta'e Roobert Barmaan innaa ibsutti kanneen qormaata af-gaaffii isa waliin taasisanis nama hedduu isaanii caalaa qaroo fi hubataa ta'e waliin qormaata af-gaaffii geggeessaa fi haasaa akka jiran hubachuudhaaf yeroo isaanitti hin fudhannee jechuudhaan Hawking nama ga'umsaaf dandeettii olaanaa qabu ta'uu isaa ibseeti jira. Steven Hawking gosa barnoota fiiziksiitiin digirii jalqabaa erga argateetiin booda hiriyaa isaa waliin bashannanaaf gara biyya Iraanitti imala godhee ture. Imala isaa xumuree deebi'uudhaanis onkoloolessa bara 1962tti yuunivarsiitii Kaambiriijitti kolleejjii Hoolii Tiriinitii jedhamu seenuudhaan barnoota isaa digirii lammaffaa hordofuu eegale. Bara Steven yuunivarsiitii Kaambiriij seenetti hayyoonni koosmooloojii beekamoo fi gorsitoota barattootaa turan Fred Hoyle fi Dennis Isshimaa turan. Steven Hawking akkuma yeroo barataa digirii duraa ture hunda barataa sadarkaa barnoota dooktireetii yeroo turettis waggaa inni jalqabaa isaaf rakkisaa akka tures in himama. Sababi kanaas bu'uureessitoota koosmooloojii ammayyaa keessaa tokko kan ta'e Dennis William Isshimaa gorsaa isaa ta'ee ramadamuu isaatti Steven Hawking kan hin gammanne ta'uu isaa ture. Gama biraatiin Hawking gorsaa isaa akka inni isaaf ta'u kan inni barbaadee ture nama hayyuuf qorataa hawwaa ta'e Fred Hoyle jedhamuun ture. Haa ta'u malee yeroo sanatti Isshimaan miseensa jaarmiyaa Royal yookaan Fellow of the Royal Society FRS ture. Kana malees biyya British keessatti hayyuu koosmooloojii beekamaadhas. Hawking garuu wanta kana hin beeku ture. Kana malees Steven Hawking barataa sadarkaa barnoota dooktireetii waggaa duraa yeroo turetti wanti isa rakkise inni biraan ammoo qabiyyeewwan barnoota inni gosa barnoota herregaatiin duraan fudhatee tures qorannoowwan inni gama koosmooloojii fi sirnoota madaallii dimshaashaa yookaan jeneraal rileetiivitiitiin geggeessuutiif ga'aa ta'uu dhabuu isaatiin wal qabatee kan uumame akka tures maddeen seenaa isaa irratti barreeffaman ni eeru. Boodarras garuu Isshimaan koosmooloojii British keessatti nama maqaan isaa adda durummaa fi fakkeenyummaan eeramuu fi barattoota damee barnoota koosmooloojiitiin maqaan isaanii tartiiba duraa irratti waamamu hedduu horachuu kan danda'e ta'uu isaa yeroo hubatutti Steven Hawking hayyuun kun gorsaa isaa ta'ee isaaf ramadamuu isaatti daran gammade. Isshimaan gorsaa isaa ta'ee isaaf ramadamuun isaas carraa guddaa isaaf ta'uu danda'eera. Steven Hawking yuunivarsiitii Oksforditti barataa waggaa xumuraa yeroo turetti qaroon ija isaatii sirriitti arguu akka dadhabaa dhufe hubachuudhaan yaaliin fayyaa akka isaaf taasifamu gaafatee akka turellee in himama. Erga gara yuunivarsiitii Kaambiriijitti malee booda haalli fayyummaa isaa daran hammaachaa akka dhufellee barreeffamooti seenaa isaa irratti barreeffaman hedduun in ibsu. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1962tti yeroo waqtii ayyaana qillee yookaan Kirismas magaalaa Seent Albaan keessatti osoo cabbiirra sigagaatu kufee ka'uu akka dadhabee turellee kanneen dhiyeenyaan isa beekan in dubbatu. Turtii ji'a tokkootiin boodas jechuunis guyyaa dhaloota isaa waggaa 21ffaatiin booda dhukkuba maalummaan isaa sirriitti ifa hin taanee fi wallaanamee fayyuu hin dandeenyeen hubamuun isaa ifoome. Bara 1963tti Steven Hawking qorannaa fayyaa isaaf taasifameetiin dhukkuba amyotrophic lateral sclerosis yookaan ALS jedhamuun hubamuun isaa beekame. Yeroo sanatti narviiwwan maashaalee qaama isaa to'atan guutummaatti hojii dhaaban. Kanumarraa ka'uun dooktarri isa yaalaa jirus yoo baay'ate addunyaa kanarra carraa lubbuun jiraachuu waggaa 2 fi walakkaa qofa akka qabu itti hime. Dhibee kanaan hubamuun isaa erga beekameetiin booda Steven Hawking dhiphina keessa seene. Barnoota isaa addaan kutuufis murteesse. Dooktarooti isa yaalanis akka inni barnoota isaa itti fufuu qabu isa gorsanillee
inni garuu barachuun isaaf faayidaa akka hin qabnetti ilaalee ture. Haa ta'u malee Stephen Hawking deeggarsa gorsaa isaa kan ta'e Deenis Wiiliyaam Ishimaatiin gara hojii isaatti deebi'uun waxabajjii bara 1964tti hojiiwwan Fred Hoyle fi Giant Gnarly Carneetiin hojjetaman ifatti qeequun ibsa bal'aa ta'e kennuudhaan haasaa taasisuu danda'e. Kunis Hawking nama qaroo fi dandeettii addaa qabu ta'uu isaa daran mirkaneessuu kan inni ittiin eegaledha. Hojiiwwanii fi argannaan qorannoowwan isaa haarawwan kunneenis beekumsaa fi hubannaa dhalli namaa waa'ee hawaa, astiroofiiziksii fi koosmooloojii irratti duraan qabu jijjiiruu danda'eeti jira. Kanumaan wal qabates dhimmooti uumama callabboo yookaan bilaak hoolii fi waa'ee dhufaatii hawaa akkasumas jijjiirama adeemsa suutaa irratti ragaaleen akka fakkeenyaatti fayyadan mul'achuu eegalan. Stephen Hawking yeroo barnoota isaa sadarkaa dooktireetii eegaletti hawaasa fiiziksii biratti waa'ee uumama hawaa fi yaadrimeewwan ammee dhoohinsa guddichaa yookaan Big Bang and Steady State Theories irratti walfalmii hedduutu gaggeeffama ture. Yaadrimee hayyuu dameewwan kanneenii keessaa tokko kan ta'e Roger Penrose yeroon hawaa keessa jiru walakkeessa yookaan handhuura callabboo yookaan bilaak hoolii irratti qeenxeedha jedhu bu'uureeffachuudhaan Stephen Hawking yaada wal fakkaataa ta'e qorannaa hawaa irratti gaggeeffamu maraaf hojiirra oolche. Yaada kana bu'uureeffachuudhaanis Stephen Hawking bara 1965tti waraqaa qorannoo eebba isaatii mata duree yeroon hawaa keessa jiru walakkeessa yookaan handhuura callabboo yookaan bilaak hoolii irratti qeenxeedha jedhu irratti qopheesse. Qorannoon Hawking kunis bara 1966tti mirkanaa'uu danda'eera. Qorannoon isaa kunis karra carrawwan guddina gaarummaan eeraman saaquu fi kan danda'e yoo ta'u, kanumaan wal qabates gumiin qorannoo kolleejjii Goonvilii fi yuunivarsiitii Kaambiriijitti kolleejjiin kaayyees Stephen Hawkingin miseensummaadhaan fudhate. Bitootes bara 1966tti Stephen Hawking Applied Mathematics, Theoretical Physics, General Relativity fi Cosmologytiin Doctorate Degree isaa argate. Barruun isaa mata duree Singularities and the Geometry of Space-Time jedhamus baruma kana keessa kan maxxanfame yoo ta'u, kana malees Stephen Hawking badhaasa Adams jedhamu kan yuunivarsiitiin Cambridge hayyoota herregaatiif waggaan kennu Roger Penrose waliin waloodhaan argachuus danda'eera. Bara 1966 hanga bara 1975tti Stephen Hawking hojiiwwan dhuunfaa isaatiin hojjetee fi Roger Penrose waliin wal ta'uudhaan hojjeteenis waa'ee yaadotaaf yaadrimeewwan qeenxummaa yeroo jalqabaatiif waraqaa qorannoowwan dooktireet digirii isaa keessatti daran bal'isuudhaan hojjechuus danda'eeti jira. Kunis jiraachuu qaamota qeenxummaa yookaan singulaaritii qofa osoo hin ta'in yaadrimeewwan samiin yookaan qolloon qeenxummaadhaan eegaluu ni danda'a jedhu of keessatti kan hammatudha. Bara 1970tti Stephen Hawking qorannoo maxxansiiseen qolloon walitti dhufeenya waliigalaatiif kan ajajamu yoo ta'ee fi walitti dhufeenya moodeloota qaamota koosmooloojii kan Alexander Friedmaniitiin qophaa'an waliin kan wal simu yoo ta'e qeenxummaatiin kan jalqabu akka ta'e mirkaneesseera. Bara 1969tti Stephen Hawking jaarmiyaa namoota gama qorannaa saayinsiitiin gumaacha gaarii gumaachan badhaasurraa badhaasa addaas badhaafameera. Stephen Hawking handaarri taatee callabboo tasa hirrachuu akka hin dandeenye maxxansa isaa seera qorannaa sochii callabboo lammeessoo jedhamee beekamuutiin ifoomseeti jira. Haa ta'u malee dhibeen isa mudate oolee bulee dooktarooti isaa kan tilmaamaniitiin olitti hammaachaaf guddachaas deeme. Ofiin ka'ee socho'uun itti ulfaate. Haasaan isaas yookaan jechootiin haasa'u hubatamuuf rakkisaas ta'an. Stephen Hawking deeggarsa malee socho'uun itti haa ulfaatus jechooti haasaa isaas hubatamuuf rakkisaa haa ta'an iyyuu malee yaalii fayyaa jalqabanni taasiseetiin argannaan qorannoo fayyaa isaa waggoota 2 qofa lubbuun akka jiraatu ibsu bu'uura dhabeessa yookaan sobatee argame. Brand Carterii fi James M. Bardeen waliin ta'uudhaan fakkii teermodaayinaamiksii waliin wal fakkaatu kaasuudhaan seerota sochii qaawwan callabboo afuran dhiyeesseera. Saayintistiin qaalii addunyaa keenyaa ta'e kun jalqaba bara 1970 keessa Carter, Warner Israa'elii fi David C. Robinson waliin ta'uudhaan bu'aa hojii Wheeler kan ta'e yaadrimee No-Hair Theorem jedhu daran deeggaraas ture. Akka yaadrimee kanaatti callabboon tokko jalqaba wanta kamirraayyuu kan uumame yoo ta'e illee amaloota hangaa annisaa elektirikaa fi sochii geengoo yookaan naannoo qabuutiin
guutummaa guututti ibsamuu ni danda'a. Barreeffamni isaa mata duree callabboowwan yookaan black holes jedhuun barreesses amajji bara 1971tti badhaasa jaarmiyaa qorannaa harkisa lafaa injifateera. Stephen Hawking George Ellis waliin ta'uudhaan kitaaba The Large Scale Structure of Space-Time yookaan caasaa madaallii guddicha bakkaaf yeroo jedhu barreessuun bara 1973tti maxxansiiseera. Bara 1973 irraa eegalee Stephen Hawking gara qorannaa harkisa kwaantamii fi kwaantam makaaniksii irratti xiyyeeffachuu jalqabe. Bara 1973tti Stephen Hawking daawwannaadhaaf Raashiyaa Mooskootti malee kan ture yoo ta'u, turtii isaa Mooskootiinis hayyoota saayinsii Yaakov Borsovich Zeldovichii fi Alex Starobinsky jedhaman waliin waa'ee callabbuu ilaalchisuudhaan marii taasisee ture. Hayyoota kana waliin marii erga taasiseetiin boodas yaadiif kaayyoon waa'ee harkisa kwaantamii fi kwaantam makaaniksii irratti xiyyeeffachuu keessa isaatti akka uumame maddeen seenaa isaa ni ibsu. Qorannoo isaa kanaanis haala hin beekamneen callabboowwan sochii geengoo taasisan yookaan naanna'an wantoota xixiqqoo kan lakkisan ta'uu agarsiisuu danda'eera. Bara 1974 irraa jalqabee Stephen Hawking qorannoo callabboo irratti gaggeesseetiin argannawwan isaa dhiyeesseetiinis xiyyaa yookaan ra'ee akka maddisiisanii fi kunis hanga hurkanii humna yookaan annisaa isaanii xumuranitti itti fufuu ni danda'a jechuudhaan ifoomseeti jira. Jalqaba irratti argannaan xiyya ifaa kun kan wal falmisiise ture. Haa ta'u malee dhimma kanarratti qorannaa dabalataa erga gaggeesseetiin booda xumura bara 1970 keessa argannaa qorannoowwan isaa kanneen maxxansiisuu danda'e. Bu'aa hojii qorannoowwan isaa erga maxxansiiseetiin booda argannaan isaa kun theoretical physics keessatti argannaa addaa ta'ee fudhatama guddaas argateera. Gumaachi Stephen Hawking fiiziksiitiif gumaachi badhaasotaaf kabaja adda addaa hedduu isaaf argamsiiseera. Ani qorannoolee koo kan hin hojjedhu badhaasawwan gurguddoo argachuuf osoo hin taane hawaa kana hubachuufani. Badhaasni garuu kan nama jabaatee hojjeteeti waan ta'eef na badhaasan kan jedhu saayintistiin qaalii addunyaa keenyaa kun bara 1974tti argannaan qorannoowwan isaa callabboowwan annisaa ifaa kan maddisiisan ta'uu ifoomsu erga ibsameetiin torbeewwan muraasa booda miseensa jaarmiyaa Royal yookaan Fellow of the Royal Society yookaan FRS ta'uudhaan filatame. Yeroo sanatti Stephen Hawking saayintistoota miseensa jaarmiyaa kanaa ta'an keessaa umuriidhaan isa xiqqaas ture. Bara 1977tti Yuunivarsiitii Kaambiriijitti Piroofeesara Fiiziksii damee harkisaa yookaan Gravitational Physics ta'e. Bara 1979tti Kolleejjii Luusiyaan kan Yuunivarsiitii Kaambiriijii keessatti argamutti Piroofeesara herregaa ta'uudhaan kan muudame yoo ta'u, sadarkaan muudama kanaas yeroo ta'e tokkotti Isaaq Niwutooniitiin qabamee kan ture ta'uunis ni himama. Bara 1982tti Hawking ajajaa hooggansa Empire British yookaan Commander of the British Empire ennaa kabajeen ibsamu CBE akkasumas bara 1989tti ammoo miiltoo kabajaa maatiif miseensota mootota Empire ta'e. Bara 2006tti badhaasa meedaaliyaa Koplik kan maatiin mootota United Kingdom namoota gama saayinsiitiin gumaacha gaarii gumaachaniif wagga waggaan kennamuu badhaafame. Bara 2009tti badhaasa meedaaliyaa bilisummaa pirezidaantii Ameerikaas argateera. Bara 2008tti wiirtuu Perimeter Theoretical Physics kan Waterloo, Ontario, Kaanaadaatti argamutti dura taa'aa kabajaa ta'uudhaanis muudame. Stephen Hawking hojii isaa yaadrimee qeenxee yookaan Theory of Singularity irratti hojjeteen guddina saayinsiitiif gumaacha guddaa gumaacheera. Stephen hojii kana kan duraar fooyyessee kan hojjete Roger Penrose waliin ta'uudhaan ture. Qeenxummaan yookaan Singularitiin hangi murtaa'aa ta'e bakkaa fi yeroo keessatti kan hin daangeffamne yookaan xumura kan hin qabaanne bakka inni itti ta'udha. Bakki akkanaa kun callabboo yookaan black hole keessatti argama. Qorsi kufe tokko sadarkaa harkisa dhumaa irratti jabeenya xumura hin qabaanne qabaata. Penrose qeenxummaan hawaa keessatti bakkaa fi yeroo keessatti jiraachuu akka danda'u mirkaneesseera. Stephen Hawking hojiiwwan Penrose fi Albert Einstein bu'uureeffachuudhaan ka'umsi hawaa qeenxee yookaan Singularity ta'uusaa agarsiiseetis jira. Jalqaba wanti hawaa keessa jiru martinuu qabxii tokko irratti kan xiyyeeffate ture. Akka yaada kanaatti jalqaba irratti wanti hawaa keessa jiru martinuu qabxii tokko irratti kan xiyyeeffate ture. Kunis wanta baay'ee xiqqoo ta'e garuu daran kan walitti kurfaa'e uume.
Wanti xiqqoon uumame kunis waggoota biliyoona 10 hanga 20 ta'u dura dhoohinsa guddaa yeroof hawwaa uumeetiin dho'e. Stephen Hawking waa'ee uumama yookaan dhufaatii hawwaaf yaadrimee jijjiirama adeemsa suutaa yookaan Big Bang deeggaruudhaan yaadrimee steady state qeequudhaan qorannoo isaa astrofiizikaal kan waa'ee urjiiwwanii fi taateewwan akkasumas uumama wantoota naannoo urjiiwwanii jiranii waliin wal qabatee jiru hubachuudhaaf danda'eera. Amalawwan qeenxummaan yookaan singulaaritiin qabu bu'uureeffachuudhaan Stephen Hawking waa'ee callabboo yookaan black hole qorachuu eegale. Kunis hojiiwwan qorannoo Stephen Hawking daran akka beekamu taasise. Akka yaadrimee kanaattis qarqarri callabboo yookaan black hole argamuu ni danda'a kan jedhudha. Stephen Hawking qorannoo kanaafis yaadrimee bal'inni uraa black hole kan dabaluu malee hirrachuu akka hin dandeenyee fi callabboowwan lama yeroo walitti dabalaman bal'inni callabboo haaraa uumamuu bal'ina callabboowwan duraa lamaan walitti dabamuun qaban kan caalu akka ta'e mirkaneesseera. Stephen Hawking qorannoowwan walitti fufiinsaan qaawwaa callabboo irratti gaggeesseenis argannoowwan bu'a qabeessa ta'an lama argamsiisuu danda'eera. Inni jalqabaa callabboon ho'a kennuu kan danda'u ta'uusaa fi yaada wanti kamiyyuu callabboo duraa yookaan jalaa miliquu hin danda'u jedhu kan inni morme yoo ta'u, inni lammaffaan ammoo waa'ee uraa callabboo kan ilaallatudha. Kunis callabboon jalqaba ennaa uumamu hangi yookaan bal'inni uraa isaa daran guddaa fi hedduu akka ture ibsa. Sababi isaas uraawwan callabboo kunneen bu'aawwan kufaatii urjiiwwan hangi isaanii daran gurguddoo ta'anii waan ta'eef uraawwan hedduu qaba ture jedha. Kana malees Stephen Hawking akka jedhutti uraawwan yookaan qaawwaan xixiqqoo kitila yookaan miliyoona hedduu ta'an humna dhoohinsa guddicha yookaan Big Bangiitiin uumaman illee jiraachuu isaaniis eereeti jira. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1980moota keessa Stephen Hawking yaadrimeewwan Albert Einsteiniitiif hin deebiin keessaa tokko ta'e yaadrimee dirree walitti hidhate yookaan wal sime afaan Ingiliffaatiin Unified Field Theory deebisuu danda'e. Kunis gurmaa'inni guutuun walitti hidhata yookaan hariiroo jajjaboo afuran fiiziksii ammayyaatiin beekaman hammata. Yaadrimeen wal sime waa'ee haalawwanii fi calaqqeewwan seerota qaamota uumamaa jalqaba uumamuu hawwaa irraa eegalanii turanii ibsa. Namoonni yaadrimee dirree walitti hidhatee yookaan wal simee ennaa gabbifatan yaada waaqayyoo ni beeku yookaan ni baru jechuudhaan Stephen Hawking dubbateera. Stephen Hawking miidiyaa Ameerikaa bara 1960moota keessa Gene Roddenberrytiin kalaqamee fiilmii asoosamaa saayinsii dheeraa Star Trek jedhamuutiif xiyyeeffannaa addaa qaba ture. Haalli dhibee qaama Hawking hammaachaa yeroo deemutti milkaa'inni sammuu isaa dabaleera. Yaada isaas kitaaba isaa A Brief Story of Time jedhu keessatti dhoohinsa guddaa yookaan Big Bangiitii hanga callabbootti yookaan Black Holeetti barreesseera. Maxxansi kitaaba isaa kanaas koppiin kitila yookaan miliyoona tokko ol ta'u kan gurgurame yoo ta'u, kunis kitaaba asoosama hin ta'in waggaa tokko oliitiif kitaabota baay'inaan gurguraman keessaa isa tokko ta'uu danda'eera. Stephen Hawking akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1993tti kitaabota Black Holes fi Baby Universe jedhan barreesse. Kunis yaadota isaa saayinsawwaatti dabalataan kutaawwan jireenya dhuunfaa Stephen kan qabatedha. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1996tti Stephen Hawking Sir Roger Penrose waliin ta'uudhaan kitaaba The Nature of Space and Time jedhu qopheessaniiru. Kitaaba kana keessattis dhimmoota eeraman gidduudhaa hawwaan daangaa kan qabu ta'uu isaa fi bara baraatiifis kan babal'atudha yaadi jedhu keessatti argama. Kitaaba kana keessatti Stephen Hawking hawwaan daangaa qabaachuu isaa irratti kan walii galu yoo ta'u, yaada hawwaan bara baraatiif kan babal'atudha jedhu garuu mormeeti jira. Penrose garuu yaada Hawking isa lammaffaa kan ni morma. Kana malees Hawking bara jireenya isaa keessatti qorannoolee gurguddoo osoo hojjetuu dabarsee badhaasawwan gurguddoo argateera. Kanaanis namoota ija addunyaa kanaa ta'an keessaa isa tokko ta'uu danda'eera. Dandeettii isaa kanaaf beekaa hundatu isa dinqifata. Waggaa 40ffaa isaa wiilchariidhaan siquu yookaan socho'uu eegaletti gara samii walakkaatti yookaan ispeesitti ol bahee hawwaa yookaan yuunivarsiis qorateera. Kunis hojii isaa inni ittiin addunyaa ajab jechisiise keessaa isa tokkodha. Bara 1969tti guutummaa maashaa qaama saayintistii qaalii addunyaa keenyaa ta'e kanaa guutummaa guututti socho'uu waan dhaabaniif teessuma sochootuu yookaan wiilchariin bakkaa bakkatti socho'uu eegale. Hanga kana guutuu Hawking hospitaalatti yaalamaa osoo jiru
dubbiin sagalee isaa hubatamuu dadhabaa dhufe. Kanumaanis bara 1985tti guutummaa guutuutti sagalee isaas dhabe. Kanumaanis Kaalifoorniyaa Computer Programmer rakkoo Hawking irratti xiyyeeffachuun pirogiraama dubbachuu danda'u kalaqaniif. Pirogiraamni kunis kan dalaguu danda'u sochii mataa yookaan ija hordofuuni. Jechoonni marti iskiriinii kompiitaraa irratti barreeffamaniifis jiru. Hawking waan jechuu barbaadu jechoota iskiriinii kompiitarichaa irra jiran keessaa filatee ilaala. Yommus kompiitarichi sagaleedhaan baasaaf. Saayintistiin qaalii addunyaa keenyaa ta'e kun jireenya ulfaataa fakkaatuyyuu wantati hojjettee itti milkaa'uu dandeessu tokko jira. Isarratti xiyyeeffattee yoo hojjette ni injifatta jedhu kun waggoota 16 oliif waa'ee uumama callabboo yookaan black hole akkaataa uumamaaf dhufaatii hawaa fi jijjiirama adeemsa suutaa hubachuudhaaf hojii qorannoo ajaa'ibaa hedduu kosmooloojii irratti geggeesseetii jira. Stephen Hawking pirogiraama kompiitaraa dubbachuu danda'utti fayyadamuudhaanis gama tamsaasa sabaa himaaleetinii fi waltajjiiwwan garaagaraa irratti argamuudhaan waa'ee uumama callabboo yookaan black hole, waa'ee dhufaatii fi akkaataa uumama hawaa akkasumas jijjiirama adeemsa suutaa ilaalchisuudhaan haasaa kan taasisaa ture. Dhimma kanas qaama kiyyaan yoo deemuu dadhabeyyuu kompiitara kiyyaan dubbadhee yaada kiyya waan ibsadhuuf keessi kiyya boqotaadha jedha ture. Hawking kitaabolee gurguddoo barreesseetis jira. Dhukkubsataa dubbachuu hin dandeenyee fi lafaa kee dhaabbachuu hin dandeenye ta'uun isaa tasuma barreessaa ta'uu isa hin dhorkine ture. Kitaabolee inni barreesse keessaas kanneen muraasni The Large Scale Structure of Space Time bara 1973, Super Space and Super Gravity bara 1981, The Very Early Universe bara 1983, A Brief Story of Time from the Big Bang to Black Holes bara 1988, The Universe in a Nutshell bara 2001, A Brief Story of Time bara 2005, bara 2010tti Leonard Milodino waliin ta'uudhaan kitaaba The Grand Design jedhu barreessuun maxxansiisuu danda'e. Stephen Hawking saayintistoota baay'ee bebbeekamoo xumura jaarraa 20ffaa keessa addunyaa kanarra jiran keessaa isa tokko ta'uu danda'eera. Jane Wilden haadha warraa Stephen Hawking ishee jalqabaa yoo taatu gaa'ila isaaniitiinis ijoollee 3 jechuunis Robert, Lucy fi Timothy jedhaman godhataniiru. Stephen Hawking fi Jane Wilden bara 1965 hanga bara 1995tti bultii ijaarrachuun godoo tokko jala jiraataniiru. Haa ta'u malee bara 1995tti addaan ba'uu isaaniitiin dura waggoota 30tiif waliin jiraataniiru. Fulbaana 15 bara 1995tti Stephen Hawking ogeettii fayyaa Ellen Mensen jedhamtu waliin bultii ijaarrachuu danda'eera. Haa ta'u malee bara 2006tti haadha warraa isaa ishee lammaffaa kanaa waliin addaan ba'eera. Seenaan jireenya isaas fiilmii Theory of Everything jedhamu kan bara 2014 ba'e irrattis ni mul'ata. Stephen Hawking hojiiwwan gurguddoo ta'an hojjeteenis addunyaa irratti astiroofiiziksii sadarkaa duraa irratti maqaan isaa eeramu ta'uudhaan beekama. Haalli jireenya dhuunfaa isaatii garuu akkuma tiyooriiwwan isaa tokko tokko daran walxaxaadha jedhama. Kunis bultii ijaarratee ilmaan horatus hanga xumuraatti waliin jiraachuudhaaf hin milkoofne. Maatiin addaan faca'e. Kan biraa waliinis gaa'ela godhate hin milkoofne. Addaan ba'insaan goolabame. Bitootessa 14 bara 2018tti umurii waggaa 76 isaatti dhukkuba ganna dheeraadhaaf isa hubee tureen addunyaa kanarraa boqoteera Stephen Hawking. Seenaa Stephen Hawking keessa kan nama ajaa'ibu guyyaa Galileo Galilii du'etti dhalate guyyaa Albert Einstein dhalateetti du'e jedhamees ittiin yaadatama. Kun immoo addunyaa guutuu dinqifachiiseera. Saayintistiin kaayyoon koo guutummaa guutuutti waa'ee hawaa hubachuudha jedhu kun dhalli namaa bakka yaadeef karoorfate ga'uudhaaf ifaajjuun isaa tasa dhaabbachuu akka hin qabne ennaa ibsus yaada fedhii dhala namaa keessa daangaa kan jedhu hin jiru. Nama addaa kan nu godhu ammoo daangaa keenya kana balleeffachuuf wixxifachaa jiraachuu keenya jedheera. Hordoftoota keenya kabajamoo taatan saayintistiin dhalootaaf gumaacha guddaa gumaache kun waa'ee miidhama yookaan hanqina qaamaa ilaalchisuudhaan ennaa dubbatuttis gorsi koo namoota qaamaan hanquu biraaf malu hojii hirrinni qaamaa keessan isin daangessuu hin dandeenye irratti xiyyeeffadhaa. Hafuuraa fi qaama lachuutti hanquu hin ta'inaa jechuudhaan namoonni miidhama qaamaa qaban wanta raawwachuu danda'an kamiyyuu raawwachuu kan danda'an ta'uu isaan hubachiiseeti jira. Egaan hordoftoota Finfinnee Maltiimiidiyaa
Seenaa saayintistii yaadonni koo martinuu umurii koo waggaa 21ffaatti zeeroo ta'an kan isaa asii hundi tola yookaan boonasiidha jedhu kanaa irraa waan hedduu akka barattan ni abdanna. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse Adaanee Tasfaayiti. Hanga qophii biraan walitti deebinutti nagaatti nuuf tura. Chaanaalii yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuus hin dagatinaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannoo.